السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدون قياه الرئيس نتباتي أدو قياك يا ما إسن نتباتو رب سن حجاب تيسمني سن هر بيّرة تيسن أفا جنتها كيست ربي رسن هاتيسسو نمني نفتي إدو كانت ترقمتي كنانو كان قوتون أبتي سقنتا كان لقي فتاجرتو يروبك كان ميل فوتو فتنان الدنيا أكراهم تسرها هرجعو قيان كن قيوتا كرنان الدنيا أكما رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس نبي محمد قر رئيسات أجهه صلى الله عليه وسلم قيان الدنيا كيسا قيان هجي كمو هجي خير ربي جالة يود لغن قيوتا بروتي والهم مدالي قيوتا كرنان كان جدن سكنتان كيسا قيا هرآ جلقب قيوتا كرناني سنر رآني كن تفاؤل بريدا ربي ملكن أسنو هاقلشو هاسوا ألفاتا هاسوا قدا برنوتا قدا أف كيسا قبو يو أدون إسن دررتي تيسوني لفا إسن قوكي أقهود أبدن ملي هاسوا شيكا بابا كينيا هيو كينيا قادسا نتهرق أمنو ميرو تقربي عمري سانين وحادي رسو آمين جدامي نمون أكناكو وقاد بكيسا تيرو تكرفو نمو تكنا هدو هنكبنو نمكش أمين إبرو نما أفقدي قبو كغند هندتي warra biyya sanii fakkaatu nama of hin tuulle jabaa nuti qabnu keessaa tokko rabbi umrii isaanii nu haa dheeressu. Ulamaa keenya ka biyya kanaa diin walirraa fuudhaa waggoota dheeraa masaajidaa fi madrasaa keessatti eegaa guyyaa har'aatiin gahan hunda isaanii rabbi irraa haa jaallatu. Guyyaan har'aa guyyaa dargaggootaati. Sagantaan har'aa sagantaa dargaggootaati. Dargaggeessi utubaa diin al-islaami. biyyoota islaamni waggoota dheeraaf bulchaa ture yoo seenaa isaa duuba deemtee dubbifte irree dargaggootaatu cabsee tawhiidaan biyya faahee shirkii daaratti afee islaamummaa addunyaa keessa babal'ise. Biyya tokko ummata tokko hawaasa tokko fuuldura isaa tilmaamuuf ummanni tokko booda maal akka ta'uu deemu hawaasni tokko maal akka argatuu deemu bakka kamitti akka kufuu deemu yookiin tabba kamuu akka gahuu deemu wanni ati tilmaamtuun dargaggeessi isaa har'a eessa jira har'a eessa oola barumsa irratti hagam jabaadha bakkuma inni har'a dhaabbatu laaltee borii isaa tilmaamuu dandeessa. Kitaaba shira Yahudaan Islaama irratti xaxxee aalimni tokko kitaaba maqaa isaa اليهود وراء كل جريمة كتابة يلتقو جرا مقا كتابة سن كيستي ورا يهودا كيسا تقو انجري بيا تقو ديدي سينا كيسا بلسوف تاريكا قبادة بمسيسوف جبنا في ألفين الشرف بيا سن قبدو كيسا إسي باسوف وصديق وفديقي جدي بيا سن كيسا بيا تقو وصديق كيسا ديقمنان بيا سن دارت أفمجرا nyaatoo dhuguun foon nyaatanii juusii dhuganii jaakettii guutanii deemuun seenaa miti. Baay'atanii wal horanii mana tokko keessaa namni 20 gadi yaa'uun hojjetanii fooqii tuuluun konkolaataa oofuun taarikan ta'u. Taarika jechuun seenaa jechuun sababa kaayyoo guddicha kooniin kun uumameef ardiin kun uumame samaawaanni kun uumame kalimaa laa ilaaha illa Allah qabachuudha. Namni laa ilaaha illa Allah hin argatin مات ميتة الجاهلية دؤان سفقتها أكرق سري في هرتي تؤجر لا إله إلا الله ملي علمنا ما شرفتكم قبو ألفنتكم قبو نمني شركي لا قبي شركي يجون قنتم ما قدتش الدنيا كانت أعظم خيانة في الكون قنتم ما قدتش الدنيا sagaleen dhagama warri garaan dhageessanii rabbii dhabamarraa addunyaa kana uume ilma namaa hin jirre dhabamarraa isa fide nyaachisee obaasee lubbuu itti godhee qilleensa inni harganu atamirraa qabee seeliiwwan qaama kee keessa jiru hunda rahmata ofiitiin soore si uumee duniyaa kana si fidee yoo isa dhiiftee kabiraa gabbarti gantummaan kana oli jira
rabbii ganamaa galgala sakandiif daqiiqaa gadi waan jiruun hunda si to'atu jireenya kee guutuu dhiiftee yoo ka biraa shakkarte gantummaan kanaa oli jira. rabbi shirkirraa nu haaseeru. shirkii yeroo ammaa dargaggeessa keessallee bifa haarawaan seente. nashiidaa fakkeessanii muuziqaa ammayyaa fakkeessanii dhimmi baaroon dulloomtee biyya keessatti gadi dhaamtee turte. aadaa godina tokkoo aadaa biyya tokkoo fakkeeffamtee tiktookii fi feesbuuka gubbatti bifa haarawaan miksarri haarawni godhamee fi muuziqaan haarofni dalagamee fi yeroo takka xiqqoo rasuula keessa buusaniin faarsanii sanirraa kan hafe shirkii culama'ni keenya dhiigatti tufee dafqa adii itti xuruuratee itti hidhamee itti tumamee as jira kunoo dhiirran shirki irratti dalagaa turte. dukkaana kana keessa taa'an rabbi isaanirraa haa jaallatu. laffaatii jarri sun laffaate amma bifa haarawaan aartiidha jedhamee maqaan isaa moggaafamee fi aartii naannoo wahii jedhamee shirkiin bifa haarawaan dargaggeessa keessa seentee jirti. رسول ربي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. شركي تتكو أمتك يرى صدا نجرة. رسول ربي صلى الله عليه وسلم شركين تتكو الرسول بانو أجتي الرياء أجر صفتونا. هرات تتكو سنيمتي قرقود مكان كما صلاة كما قاف دعوة استاديمي دفع قوتو قاف شيكوني دفع استاديمي في قلم قوتو كيسا بوكسو قاف رمضان مسجد جلا قبا في قبي إسا قوتو هر بيفا هاروان شركي كرا موزيكا باروتين سينجر موزيكا في بارون تقوميت يو أكنا جدو نموته هدو أكا دكبسون بيك نموني شركين أكا تريد تكيسات هفتي كيسان قل لائن هن قويت دبين تنبائي إسان ينيات تكيس شركي جاتشون إمو أما شيكو سنتا إيمالي تأميتي ما تدور يسانيمي بريتشاني بيفا هاروان dargaggeessa keenya karaa tiktookii karaa feesbuuk adda addaatiin shirkiin bifa haarawaan seentee jirti. mee warri baaroo bilbila keessaa qabdan baaroo yoo jennu bar muuziqaan haraama malee shirkii miti. muuziqaan fi asaxi qawli ulamaa madhaba arbacatti muuziqaan haraam. yoo ibnu hazmi kitaaba isaa keessatti khaalafe malee ulamaa'ni kibaarri muctabarri موزيكان حرامة تأورتي ولي قلالي لفكاء موزيكان كلمة كفري of كيسان قبض يوك أبا تسيلين كفري جدمت شركي جدمت مالي موزيكان جدمت بارون إمو كالتمان إلما نمافو إيه صدركا ربي تتوليه سأعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتشوتا بارو دور مشايكني كينيا تكا تكا قوم إسانيتك أبتني اتنداء واقود وفقودان نيجي جرت تكا تكا har'a haasa'uu deemu keessa buttee dubbintu asina naannessite malee kana haasa'uu fi miti garuu baga haasawe. dargaggeessi karaa yuutuubiitiin ta'e karaa tiktookiitiin ta'e mana miimoorii seentee miimoorii kee moobaayila kee keessatti jechoota shirkii haqa rabbiin kophaa isaatti qabu makhluuqaa qooddu haasawa fokkattuu ka osoo gaaraan dhahanii gaarii caccabu ka osoo samitti hodhoosanii samiin bututtu shirkii jechuun akkasii bara. yoo har'arraa bilbila kiyya keessa sooshaal miidiyaa kiyya irraa of tiksa jette milkiin addunyaa akiraa mana keessan haaseentu sin hin jenna. mee warri har'arraa qabee waan shirkii jedhame tan beeku irraa baqadhee tan beeyne ulamaa itti gaafadhee irraa baqadha jettan harka baasa. Allahu akbar. haasawa isinitti hin dheeressu. qabxiin barattoonni waggoota lamaa waggoota sadan kana godinoota adda addaa keessatti keessattuu gara ijoollee islaamaatiin kufaansi barnoota keessatti bifa haarawaan jalqabee dhufee jira. magaalaa tokko keessa namoota kumaatama keessaa namni 13 14 15 qofti dabru jechuun hawaasni kun borru kufaansa akkamii keessatti akka kufuu deemu hubachuu qabda. biiroo barnoota oromiyaa qofaa miti karakkoo qabu
سوشيال ميديا هر أمانة كينيا تك أنسيني تورتورا سمو كجدامو يرو أماتي مقاسني سوشيال ميديا أفكنمي تورتورا سموتي أوكي سمو وان نمني هم براتين نمني رب هم بيني صفو هم بيني آدابية هم بيني نمني نموما وان جدامو فيرين تكاكامي ساكي ستين أرقامني هر لايفي بهي ميديا قلتي بكمتي أرقاتي بكبهي أوكي إني سنتي قدي روبو درقا قوني كيني هر أسوارابتي بروم سرت قرماتا إسارت إبا في درا بيا كوما إبا لما كوما إبا سدي إلما لما أبكيسا قبدو كيسا نمني كلاشن ديك دمني قفتي الدبرو جاتشون كفانسا كان أولي ما ليد جرا كفانسا كان أولي كرا برنوت التين كفسا أدوين إسلاما بيف أدداتي duraan illee irratti duulaa turanii of beekee islaamni biyya keenya barnoota seenee jira. Har'a tokkoffaa karaa sooshaal miidiyaatiin warra garii duubaan maallaqni kafalamee fi akhlaaqa keenya irratti warra duulu warra safuu keenya irratti duulu barattoota abdii boruuti miti abdiima boruu sanuu ka ijaaru isaani. Lammaffaan karaa falfala mana barnootaa keessatti hojjetuudhaan ijoollee keenya bifa adda addaatiin ija jaamsan mana barnootaa hedduu keessaa odeeffannoon jira. Waliigalatti haalli barattoonni keenya yeroo ammaa keessa jiran tokkoffaa qo'atuun hin jiru. Gaafa qormaanni dhufe qofa halkan san hirriba zarrasee bulee akka waan barnoota halkan san dhuguu waa waggaa tokkoo guutuu. Hirribni halkan takkitti ati dhabde sun immoo barumsa ati qo'ataa bulte guutuu zarrasee wayita ati dhuftu waraqaan adii qofa. Qormaanni achitti kufu. Wayita qormaanni dhufe qofa du'aa'ii naa godhaa jedhanii deeffatu miti waggaa tokko guutuu karaa kamiin beekamtii argadhaa viidiyoo qofa waraabuu fi suuraa ka'uu qofaan sooshaal miidiyaa jala deemuu qofaan barnoota miilaan irra deemanii yeroo qormaanni dhihaate sheekota dhudhaqqabaan barumsan ta'u furmaatan ta'u. Dubbii tana barsiisonnis ulamaan biyya keessa jirtanis manguddoonni illeen yeroo godina tokko keessa namni dhibbi tokko qofti bahu nama miliyoona keessa miliyoona 8-9 keessa namni dhibbi tokko dhibbi lama qofti qormaata tarkaanfatu kanaa ol kufaansi hin jiru. Kuni dubbii har'a madirakii irra dhaabbatanii haasawanii ifa walii godhanii dubbii tana furmaata itti godhanii irra dalaguu gaafata. Barattoota keenya barumsa isin barattan barumsa mindaa ittiin nyaattan qofa osoo hin taane barumsa ittiin uffata gurraacha san uffattanii ittiin shallaltan osoo hin taane barumsa sartifikeeta waraqaa fuutanii girgiddarra laxxaftanii sartifikeetuma ittiin lakkooftan osoo hin taane barumsa islaama ijaaree dhukkubsataa baadiyyatti har'a harki fayyaa dhaqqabuu dadhabe dhaqqabdanii qonnaan bulaa siistama ittiin qotee bifa ammayyawaadhaan oomisha isaa sirnaan bilcheeffatu bira dhaqqabdanii teknoolojii fi saayinsii shari'aan islaamaa nu hayyame ka diina islaamiin khaddamu ka ilma namaa tajaajilu utubdanii fiddanii barumsa har'atti qofa daabboo ittiin funaanattan ka shintibeetii qofa ittiin qallabdan qofa osoo hin taane barumsa seenaa keessatti kallacha seenaa gubbaa ittiin teettan rabbi isin haa barsiisu. Rabbi isin haa barsiisu. Gufuu barnoota isinitti ta'u hunda rabbi isin jala haa cabsu. Qormaata amma isinitti deemaa jiruu fi qormaata dhufuu taa'u hunda rabbi ijaa isin haa baasu. Qormaata waraqata rabbi barreessitan qofaa miti qormaata jiruu duniyaa ta gaafa aakiraallee rabbi ijaa isin haa baasu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Allahu akbar. Takbir. Nu keessa turaa nu keessa bulaa jennaan Allahu akbar.